Ashama kam jirtan obboleessa keenya Jamaal Oromoo dafqaan bulaan yookaan oduu aamme jechuudhaan kan miidiyaa kanarratti beeytan ni hidhame. Eeyyeen ega hidhame ji'a takkaa fi guyyaa 15 sababni hidhamuu isaa kana hin dubbatinii fi haalinni keessa jiru hin dubbatiniif dhimma kana haadha manaa isaatii fi namoota hordofaatii turan tu jira. Keessattuu warri taabuu kan dhimma kana nuutu xumura nuutu beeka akkana sii goona fooziyaadhaan jettanii ji'a takkaa fi guyyaa 15 lafarra harkistanii akka mucaan kun imbaasiidhaan illee dhimmi isaa hin laalamnee fi bakka silaa namoonni dhimmi ilaallatu dhaqanii akka hin laalleef gootan jazaa keessa rabbi isiniif kafala. Hawaasa bal'aa biyya keessaa fi biyya alaa Jamaal Oromoo namni hin beekne hin jiru. Jamaal dargaggeessa carraaqataa tattaafataa fi nama gaarii akka miidiyaa hawaasaa kanatti qabnu keessaa tokko isa carraa isaa ta'ee hidhamee yeroo ammaan tana mana hidhaatti argama biyya nuti keessa jiru tanatti. Soomaaliin jechuu barbaade gaafa ummatti namni keenya gufuu walitti akka mucaan kun hidha sanirraa illee hin baaneef yookaan immoo wanni danda'amu hundi isaaf hin taaneef namootatu karaa itti cufe. Kana warri godhe of beeku haa ta'u ammoo amma eega dubbiin tun gara sooshaal miidiyaa dhufte hidhamuu Jamaalis har'a gaafa miidiyaa kanatti wal gaafatan agarree dubbachuudhaaf dirqamne Jamaal bakka inni itti hidhame akkaataan inni itti qabamee fi kana hunda odeeffannoo isaa haadha manaa isaa Fooziyaa Oromoorraa dhaga'uu dandeessanii isin jaa inshaallah isinis gad dhuftee viidiyoo waraabdee isin biraan ni geessi. Video kanallee share copy link repost godha wal biraan gaa obboleessa keenya Jamaal Oromoo gaarii dargaggeessa du'a godhaaf rabbiin akka isaaf ta'u akka isaaf ni ta'a jiru rabbi haa godhuu fi du'a qofa godhaaf isin jaa. Thank you so much video. Guys arraantana jechuudha ani aannan irraa dubbachuudha hin dhufne garuu ammoo aannan dogongora tokko ka inni qabu silaa arraantana jechuudha siigalee xiqqaa guddaan gabbee irraa hinaaso dhugaadha inni kun nama yeroo baay'ee hojii tola ooltummaa hojjetu yeroo mucaa kana silaa deeggarsa godhuufi wanti inni godhuu qabu erga gartee mucaa kana hawaasni Oromoodhaa deeggarsa godhee booda obboleeyyan kiyya deeggarsi isin gootanii maallaqa haganaati galatoomaa jee viidiyoo akkasitti waraabuudhaatiitu isarra jira ture jechuudha. Haga mucaa kana gargaarame hawaasatti hin beeksifne silaa wanti dubbatamu yeroo san dubbatame jechuudha. Tanaaf silaa irra xiqqaa fi guddaan obboleessa kiyyaanne gabbee sirraa hinaasahu ilmi namaa kun dogongora tokko qofa sirraa eeggata. Man dhanna annahu naajin min kalaamin naasi fahuwa majnuun jaan namni ana haasawa namaa jala baajee yaadu jaan ifiifuu maraataadhaa jaan kaysaafoo haala kanaan nuti argee taane yeroo silaa kaysaa wal gorsuu qabnutti dogongora tokko kamuullate miidiyaarra wal saaxiluun hedduu takka wallaahi akka shari'aa islaamatti fokkotaadha. Warri hojii tola ooltummaa hojjetan mataa kiyyarraa kaasaadhaati namni isin fakkeenya guddaa godhattanii akka Oromootti namni isin fakkeenya godhattanii laallattanii wallaahi hojjechuu qabdan oofsaa bayaanii jechuudha siigalee namni takkaa karaa deeggarsaatiin oofsaa bayaanii dhufe hin jiru jechuudha. Oofsaa bayaan ammallee fakkeenya guddaadha nama gartee fakkeenya keenya paarsantaa 100% jenneeti amanne. Akkuma raayyaa abbaa mancaa namarraa laallannu yoo dhabne fakkeenya namarraa laallattu dhabdi ilmaan keenya. Namarraa laallannu yoo dhabnes fakkeenya namarraa laallattu dhabdi ilmaan keenya. Hawaasa kana duratti gabbaanii waa waliin jechuun dhugaadha fafa. Egaa obboleessa kiyya dhiifamoonni caaleen jiru of kolii ijarraallee hafi. Egaa daawwattoota keenya akkuma gartanitti dhiifamni waan hunda caala. Akkuma garruutti ijarraa fi atiisoo obboleessa kiyya murtii abshir namni walitti hin buufata arrabaa fi ilkeenuu walitti hin ceeti. Kanaafuu gabaabsee yeroon jirutti dhiifamni waan hunda caala. Hangama kiyyaanis dhiifama godheetiin jiraa fi innis dhiifama kiyya keebalee waan kana godhuu isaatiif gaariidha. Hundumaafuu qaama tokkooti obboleeyyanii wal dhabuun taanu. Kaleessa deeggarsa dhaabeetiin jiraan isiniin jedhe dhaabeetiin jira. Garuu arraanta gammadeetiin jira. Sheeka kana naa galatoonfadha. Tanjee yaadutti garuu namuu haa galatooma. Oromantiyaa fi muslimummaa keessan guutuutti naa galatooma. Rabbittiin galatoonfadha. Guutuun keessan naa galatooma. Eega rabbiiti. Na cinaa dhaabbata rabbii kiyya. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhee shukrii rabbii galcha. Garuu tokkoffaa irratti kaniin galatoonfadhu rabbii kiyya. Lammaffaa irratti kaniin galatoonfadhu. Ustaada khiyya Ustaad Ahmed Jama markaza sa nafidiyati sin qarasa sayyiniyati نجينا دبته جا قرآن قاعدة النورانية عليف جينا جل كبسيسه خراج جزء لما نقول نكيت نجرا خن صدف ما صادق خن صدف ماس أستا أبلي سخنيا أني أكو ما قرتنجا أني يوتيوب أجندة لله بجرتن هم دي غيسانوني بيتن قروته إن لسه أنا عقلتهم منجا
مركز غينيا سببنا تي مركز الفرقان نكي قرآن ستين برشو جروان تي بجتشا إيه خنا ناقلتهم فدا مجاسني في سبونسر خنتي خن أكا أبتي في كبي أستاذ خنا مجانا ما يرو أمتي قرآن أكا أجايبت كراجر نانجمدي خايون تياس مجان كن أكا قرآن كارو يرو هدو أيديولوجي سا موهودا منتي أكا ملين غرسوتري غرسيس أمان تن إدونا غمجيسي غمجو خيساني فولان قرآن كراجر يرو مراسبو دم جان كن ها عالمتا نما بيجتنا فائدة قبو أنا كان جوتي أنغدن ديسان جولي داندي رافوداتي بفخنان قرآن نكا أنن من دندا جولي تيكو ديما تشمسكينا تتو جي أريورا إفسيسي مركز قرآن نكا أكا قرآن كارو قدونا خايجون تيجي دلوني بكمسان أتوبما بكمسان جماعة بيتي دلوتان جارمتي أستاذ خي يغلطومي تكا خي يغلطومي أما الليو وان توكو توكو سفر باتشيسي أكا أبليسات سيو جينينجيرا جروتي غوتو سينوتوبا سجلا أركين إنكافدو أبام فدي أولولا باسوس أنسيفينجيرا ناجيرا دو سنجيرا